السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردفتوتا خينيا سجنتا كينيا كان دران جلق مني تري بوراك إرجع إسني هجن بودا أكاسو مناموني باي إن غافيلي بالاهاتون akka seenaa isiidhaatis isinii finnu namoonni baay'een karaa Facebook akkasuma Telegramaatiin akkasuma karaa YouTubein namoonni baay'een seenaa isii tana nuuf fidiyechaati turtan. Egaa anilleen arraan tana isinirraa tursiisullee garuu seenaa isii gabaabsee qabadhee isiniif dhufneeti jirra. Viidiyoo keenya ka'arraa keessatti seenaa waa'ee balahaatuun tana kan isinii dubbannu taana. Viidiyoo keenya kana daawwachuudhaan duratti like, share godhuu hin dagatina akkasuma subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalama. Egaa sagantaan keenya kan arraa waa'ee balahaatuun akka asii gadii kana fakkaata. Balahaatuun maqaan isii kan dhugaadhaa eenyu? Akkasumallee balahaatuun tantaatee hojjettee bakka buute tun abbaa warraa ni qabdi akkasuma ilmaan hoo ni qabdi. Jireenyi aaktara tanaatoo maal fakkaata? Akkasuma filimoota akkamfaa hojjetteeti jirti? Kurulus Usmaan duratti jechuudha. Kanuma wal qabatee yeroo ammaa kana filima kam hojjechuudhaaf deemti erga Kurulus Usmaan dhaabbatee jechuudha. Kanneen amma isinii kaafne kan hundaa'uu viidiyoo arraa keessatti kan waliin dubbannu taana yookaan isinitti himnu ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya kana jalqabuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Egaa sagantaa keenya kunoo jalqabuudhaaf itti seenneeti jirra. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Har'a waa'een nuti dubbannu waa'ee aaktara beekamtuu taate tan addunyaan argatte tana kan isiniif dubbannu taana. Maqaan isii Ozjee Toorer jedhama yookaan filima keessatti balahaatuun jechuudhaan namoonni baay'een ni beeka. Filima Usmaan jechuudha. Achi keessatti balahaatuun taatee tan hojjettee maqaan isii kan dhugaadhaa Ozjee Toorer jedhama. Seenaa guutuu ishee isiniif gabaabsine kan isiniif dhiheessinu ta'a. Dhaloota ishee irraa kaasee hanga hojiin ishee Kurulus Usmaanitti milkaa'ee hundi isaa har'a isinitti himama. Kana boodas chaanaala keenya warri hordofaa jirtan like, share godhuudhaan akka jalqabdan isin gaafanna. Akkasuma subscribe godhaa warroonni haaroo taatan. Jalqaba irratti dhaloota ishee irraa kan isiniif kaafnu ta'a. Dhaloonni ishee maal fakkaata? Ozjee Toorer kan dhalatte Agasti 16 bara 1999 biyya Turkii magaalaa Izmir jedhamtu keessatti kan dhalatteedha. Yeroo daa'imummaa ishee irraa eegalee aaktara ta'uudhaaf hawwii guddaa qabdi turte. Maatiin isheetis yookaan haadha abbaan ishee daa'ima isaanii kana ni jajjabeessu turan. Ozjeen barumsa sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii Mugluu Sitkii Kojemaan keessatti aartiidhaa fi tiyaatirii baratte. Yeroo yuunivarsiitii keessattis filimoota yookaan diraamaalee tokko tokko kan achi keessa gaggeeffamu keessatti illee hirmaatteeti jirti. Akkasuma diraamaalee xixiqqaa achi keessatti yookaan yuunivarsiitii keessatti hojjette kana keessatti illee badhaasa argatteeti jirti. Kun hundi agarsiisa dandeettii ishee keessatti jabaatee ture yookaan aaktarummaan ishee yuunivarsiitii san keessatti illee mul'ateeti ture. Hojiin ishee too maal fakkaata yookaan eegulumsi hojii ishee too maal fakkaata waan jedhamu kan itti aansinu ta'a. Milkaa'ina isheetiif TV irratti hojjechuu kan jalqabdee bara 2019 keessa. Garuu bara san keessaa carraan isheen hojjechuudhaaf isheedhaaf dhufe yeroo filima walitti fufaa seenaa beekamaa ta'e Kurulus Usmaan jedhamu keessatti gahee balahaatuun ta'uudhaan achi keessa seentee hojjette. Kurulus Usmaan keessatti gahee haadha goota seenaa Otomaan Turkii yookaan gahee haadha manaa Usmaan Bey taphachuun ishee yookaan hojjechuun ishee beekamtii addunyatti akka mul'ifattu ishee taasise. Namoonni baay'een yeroo jalqabaatiif gahee kana fudhachuu yookaan haadha manaa Usmaan Bey ta'uun ishee kun akka addunyatti ishee beekamsiisu taasise jedhanii himaniiti jiru. Sababni isaatis beekamtii kana keessatti yookaan filima kana keessa hojjechuu isheetiif beekamtii wanni isheef kenne yookaan namoota baay'ee biratti akka jaalatamtu kan taasise maali? Sababni isaa maali yoo jedhame dhaabbannaa isheetii fi akkaataa dubbiin isheen itti dubbattu akkasuma haalata sochii gochoota achi keessatti gaggeessituu fi sochii profeeshinaalaa fi mul'ata ishee keessatti kan argaman kanaaf beekamtii argatte. Kan itti aanu balahaatuun gaheen ishee addunyaa guutuu keessatti ishee beeksise waan jedhamu kan waliin laallu ta'a. Balahaatuun bakka buutee hojjechuun ishee Ozjee Toorer marsaa sirna seenaa Turkiyaa keessatti akka dubartii jabduu mul'isiisti. Gaheen ishee haadha goota ogummaa qabduu fi jabina dubartoota durii agarsiisuudhaan hawaasa hedduu hawwattee
tan hojjette taatee turte. Fiilima yookaan diraamaa kana keessatti hojiin ishee baay'ee ulfaataa ture. Fardoota yaabbachuu barachuu, seera waraanaa barachuu, akkasuma taligaa fi seera seenaa qaxxaamuruun ogummaa itti dabalamee fi akkasuma achi keessatti akka nama durii ta'uudhaan hojjechuudhaan laffaatii guddaa argamsiiftee turte. Erga leenjii kana hunda gootee booda isilleen fiilima sanitti dabalamuudhaan namni daawwachuu jalqabee ji'a muraasa keessatti maqaan Ozjee Toorar addunyaa guutuu irratti qoodamee babal'ateeti jira. Kan itti aanu badhaasota isheen argatte kan waliin laallu ta'a. Milkaa'ina aktara kanaan duubatti Ozjeen Toorar badhaasa hedduu argatteeti jirti. Bara 2020 Crystal Global Award irratti Actress of the Year jedhamtee badhaafamteeti jirti. Bara 2020 takka immoo Eurasian Quality Awards irratti Best Actress of the Year jettee badhaasa fudhatteeti jirti. Karaa kanaan umrii ishee xiqqoodhaan osoo jirtu hojii ishee addunyaa keessatti injifannoo guddaa argateeti jira. Kan itti aanu dhaabbannaa sanyii fi jireenya dhuunfaa ishee too maal fakkaata waan jedhamu kan waliin laallu ta'a. Ozjeen Toorar nama of eeggannoo cimaa qabu, jireenya dhuunfaa ishee miidiyaa hawaasaa irratti nama hin baasnedha. Hojii fi maalummaa ishee irratti qofa tan xiyyeeffattuudha. Akkasumas miidiyaalee hawaasaa irratti wanta hedduu hin maxxansitu. Garuu yeroo baay'ee firoottan ishee fi maatii ishee waliin waan nagaa qofa waliin qooddatti. Akkasumas odeeffannoon nama jaalattu yookaan fira qabdu jedhulleen hedduu hin dubbatamu. Isheen garuu hojii ishee irratti yookaan hojii ishee irraa kaatee miira nama hawwata. Akkasuma haala fuulduratti hojii hedduu agarsiistuu qabdi. Kanumaan wal qabatee kan itti aanu hojii amma jalqabuu fi akkasumas gara fuulduratti hojiilee akkam hojjechuu barbaaddi kan jedhamudha. Isiin erga balahaatuun taatee hojjette booda Ozjeen Toorar piroojektota haaraa fi fiilimaa fi diraamaa biraa irratti qophaa'utti jirti. Maatiin ogeeyyiin fiilmii fi firoottan ishee dura dhaabbachuun hojii seenaa irratti qabu qofa irratti akka seentee hojjettu isiin jajjabeessu. Xumuratti seenuudhaan duratti gaggabaaboo ijoo isiniif kaasa. Umriin ishee ammatti Ozjeen Toorar kan dhalatte Agasti 16 bara 1999. Kanaaf yeroo ammaa kana bara 2025 keessatti umriin ishee waggaa 26dha. Iddoon dhaloota ishee yookaan iddoon isheen itti dhalatte Izmir, Turkiyaa, magaalaa guddoo fi biyya Turkii keessa kan taatee beekamtudha. Fiilmootaa fi diraamaa isheen hojjette. Ozjeen Toorar hojii diraamaa keessatti kan beekamtu Kurulus Usmaan keessatti balahaatuun hojjechuu isheeti. Diraamaa fiilmoota isheen hojjette Kurulus Usmaan bara 2019 irraa haga bara 2024tti gahee guddaadhaan hojjettee balahaatuun taatee achi keessatti hojjette. Diraamaa kana qofaan addunyaa irratti maqaa guddaa argatte. Seensa seenaa Otomaan keessatti dubartii jabduu taatee achi keessatti hojjette. Kan biraa ammoo piroojektota uummatatti hin mul'atin yookaan YouTube faarratti hin deemin jechuudha. Diraamaa fi fiilmii birooti xiqqaa fi Promo TV irratti hirmaatteeti jirti. Fiilmoota haaraa irratti hojii jalqabaa jirtu jedhamee odeeffannoon ni jira yookaan hojii haaraa eegaluudhaaf odeeffannoon tokko ni jira. Garuu hanga ammatti Kurulus Usmaan qofa hojii guddaa ishee ta'ee hojjettee kan jirtu isa qofaadha. Ozjeen Toorar diraamaa hedduu hin hojjenne garuu diraamaa tokko yookaan fiilma tokko qofaan maqaansi addunyaa guutuu keessatti beekamtu isii taasiseeti jira. Kan biraa immoo barnoota isii Moglaa Sitkii Kujimaan Yuunivarsiitii keessatti faayin aartisii baratteeti jirti. Badhaasni isii immoo Actress of the Year jedhamuudhaan Crystal Global Award irratti bara 2020 kennameefiti jira. Best Actress jedhamuudhaan Eurasian Quality Award irratti bara 2020 takkallee badhaafamteeti jirti. Walumaa galatti xumura irratti kun seenaa gabaabaa Ozjee Toorar ture. Aktara yeroo gabaabaa keessatti addunyaa keessatti baay'ee beekamteedha. Seenaa qilleensatti gadi dhaabuun milkaa'ina guddaa tan argatteedha. Diraamaa Kurulus Usmaan keessatti balahaatuun hojjechuudhaan yookaan bakka buutee dalaguudhaan maqaa ishee akka gaariitti beekamsiiftee jirti. Yoo seenaan aktara tanaa isinitti tole viidiyoo keenya like share godhuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan isin gaafanna. Akkasuma warroonni haaroo taatan subscribe godhachuudhaan notification kana all irra kaa'adha. Viidiyoo keenya itti aanu keessatti aktara beekamaa kan biraa kan isiniif qabannee dhiyaannu koomentii irratti nu barreessaa. Galatooma nagaan nuuf tura.